Qabaatii mataa akka ajaa'iban namaa dheeressu dalagee isiniif lafa kaa'eera. Namni fayyadamillee koomantii anaa miti maatii kiyyatti bilbilaniitiin galateeffataa jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin isin martuu hiyumaaneerii dhiisaatii dhugumatti mataa keessan karaa rabbiin uumamaan qorsa wantoota hedduu keessa rabbiin kaa'e san fayyadamaatii mataa dheereffadhaa isiniin jedha. Har'a kana wal qabatee gaafilee isin yeroo hedduu na gaafattan chaalenjii osoo hin jalqabiin duratti gaafilee isin na gaafattan barreeffadheera. Gaafii keessaniin isinii deebisa. Qabaatiillee isinitti mul'isaa jechuun waan dalageellee isinii mul'isaa. Gaafii keessan isinii deebisaa deema. Inshaallah itti aanee chaalenjii isinii eegala fedhii rabbiitiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Kun YouTube Lulaa 3D in 1 kan dubartoonni waa'ee miidhaginaa irraa jalqabee akkaataa jiruu fi jireenya bultii ilma namaarraa itti haasofnu kan rakkinoota gurguddaa asirratti itti furannudha inshaallah rabbi wajjin. Isin martuu YouTube kun keessa waan ta'eef akka nama hedduu bira naa gahu maal godhan like godhaatii na eegala. Addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi waan andalage irratti nama biraa yoo kan hirmaachisan taate isinillee irraa fayyadamtanii jechuudha. Walumaa galatti qibaatiin andalagee fayyadamuu jiru isa kana. Qibaatiin kun ka andalage qibaatiin kun jechuudha. Kaniin an irraa dalage immoo tokko kana kokonaatiidha kun nutti argisiisii warra jettaniif kun kokonaat oiliidha. Kokonaat oilii takka jedhe. Olive oil kana jechuun እንግዲህ kana namni hin beekne hin jiru screenshot godhachuu dandeettan. Olive oil lama kabiraammoo sunflower zayitii nati jalqabetti nayite zayitii sunflower zayitii nyaataa kamillee haa ta'u hayaatii ta'u kaffedhe ta'uu danda'a. Zayitii nyaataa itti dabale zayitii nyaataa irraa dhiisuullee hin dandeettan. Itti dabaluullee hin dandeettan. Aan Itoophiyaa jira meeshaan kun lachuu iddoo expensive fakkeenyaaf olive oiliin qarshii 3,000 so birriin hin qabu birrii 3,000 baasee rifeensa kiyya qofaaf fayyadamuu waan hin dandeenyeef. Olive kun immoo coconut oiliin 500 so expensive waan ta'eef zayitii nyaataa itti dabaleen homaa rakkoo hin qabu isinii galee. Eegasii kana kaan irraa dalage immoo wanni ani itti dabalee rosemary afaan arabiffaatiin illee rosemary ma jedhama. Google godhe rosemary ma jedhama bakka. Glove GLOVE yookiin qurunfudii yookiin immoo qurunfudii maal isin bakka qurunfudii namni hin beekne jiru afaan ingiliffaatiin glove jedhama. Kabiraa immoo absuudaa gurraacha. Absuudaa gurraacha እንግዲህ isinitti mul'isuun beeytanii daa'imman marraatti fayyadamtan. Absuudaa gurraacha black seed afaan ingiliffaatiin black seed jedhama. Waan kana sadan maxbasha irratti o'isee itti naqee zayitii waliin o'isee akka osoo zayitiin hin cincayiniin duratti awwala zayitii nyaataa itti naqe. Maaliif zayitii nyaataa pure waan ta'eef sirriidhama akka fudhatu barbaadeeti. Eegasii zayitii kokonaatii itti naqe. Eegasii olive oil itti naqe. Daqiiqaa muraasaaf lamarratti hanga inni o'ee akka waan garagaluu ta'u qofa o'ise. Eegasii lafarraa kaa'e. Sa'aatii 24f dukkana keessa tursiise. Achi booda ni fayyadama akkuma qibaatii kamittuu. Wanni isin goota wayita fayyadamtan sirriitti rifeensa keessanii akkanatti riguu. Ammallee warra maal jedhee jira. Hangam ofirra tursiisnaa. Qibaatii hangam ofirra tursiisna. Just kuni qibaatiidha. Hangam ofirra tursiisnaan barbaachisu. Qibaatii hangam ofirra tursiisi. Yoo mataan kee qulqulluu ta'e ittumaan deemta. Yoo mataan kee qulqulluun ta'inoo dibatteetiin hin dhiqatta. Sinigalee ammallee warroonni gartee yoo nuti kana fayyadamne afurri isaa abbaa manaa keenyatti hin tolu maal jettanii gaafii hedduu gaafattan. Hayya akkana godhaa. Qurunfudii absuudaa gurraachaa fi roosmarii kana o'isa daaka qibaatii normaalii ufii keessanii fayyadamtan ka abbaan mana keessan afuura isaa fedhu ka fayyadamtan sanitti naqaa akkanumatti jechuudha. Innuu kun jalatti itti taabar amma kiyya difdifa jalaa qaba. Akkana godhaatii itti naqaa akkana godhaa lafa kaahaa. Itti bahaa deema. Waliinoo ooyisuun hin barbaachisu. Yoo ammoo qibaatiin fayyadamtan dhoqqee ka ta'u taate an qibaatii dhoqqee baay'ee recommend godhe. Qibaatii dhoqqeen fayyadamina no
bareedaayyuu haa ta'u hundatti xaqqamutu qibaatii dhoqqeen qaccee rifeensaatii fayyadaman malee sammuu irratti qibaatii dhoqqee akka hin diban tokkoffaa forforii ta'a lammaffaa sammuu teessan akka rifeensi hin dheeranne difdifa ta'eetiniin daffanaa deemu so hundatti xaqqamutu isinii galee qibaatii dhoqqeen fayyadamina akkas gootan isinii galee jedhee yaada qibaatii ufii keessanii fayyadamtan ka fedhe haa ta'u ka fedhe amlaa ta'uu danda'a almandii ta'uu danda'a. Hayaatii ta'uu danda'a qibaatii rifeensaa ka ofii fayyadamtan wantoota san sadan ho'isaa walitti roozmarii qurunfudii absuudaa gurraacha ho'isaa maxxashaa irratti daakaa noormaalii harcee san fuudhaa qibaatiin naqaa akkanatti ittiin shafaa lafa kaha akkasuma dibadhaa shaaraan isaa maali jettanii innuu akkana shaftee lafa keettaami innuu ofii isaatii jala deebi'aa gubbarraa dibadha san warri immoo kanarraa. Ispiree irraa na gaafattan ispiree ofirraa dhiifnu ispiree malee fayyadamnu yaa ispiree dhiisaa rakkoon qabu laakiin garuu I recommend you didn't use shaamboo piyurii hin fayyadamina irra deddeebi'ee isin hima shaamboon keemikaala qaba keemikaalli sun immoo mataa bubuqqisaa deema saniifan shaamboon fayyadamina isin jedha kun amma laal shaamboodhaan akkana fayyadamee ayyachuu akkanattiin fayyadaman ittiin dhiqadhaa bas akkana godha yoo ispiree yoo ka fayyadamtan abbaa manaa keessan minaaminatti ka hin tolle taate akkanuma shaamboo ittiin dalagaa fayyadama akkanumatti ittiin dalagaatii fayyadama ispiree kana jechuudha ispireen kun immoo maalirraa dalagama nama baala shaayii qixanii fa'aa akkamiin na gaafattan maal fa'aa walii danfisan qoola burtukaanaa takka qurunfudii 2 roozmarii 3 baala shaayii 4 waan biraan malitti naqe bakka. Baala shaayii 4 kanneen itti naqxan waan afran kana jechuudha. Waan afran kana akka shaayiitti danfistan maali roozmarii qurunfudii absuudaa gurraacha qoola burtukaanaa ammallee maali baala shaayii yookiin shaayii qixalii waliin danfistan innuu bifa kana isinii kenna. Eegasii kanallee fuutanii shaamboo fuutanii walii qayyaxan waliin dhooftanii bakka ittiin dhiqattan warri firiijan qabne. Almost bulii 20 ምናምን አላለ yoo ture waan ta'u bishaan kun garuu qulqullina isin ittiin dalaydantu murteessaadha bulii 20 ምናምን yoo ala ture bishaan kun waan ta'u alumatti illee fayyadamtan leannahu yeroo yuunivarsiitii jirutti godheetiin ilaaleera wanni ana sibira promisii isin seenu gizee takkatti hin dheeressu ግን through a time through a season ja'a 5 ja'a 2 keessatti jijjiiraman argisiisa yeroo gabaabatti garuu wanni ani irraa kakadhu caccabuun dhiisa mataan bubuqqaa'uun dhiisa mataan tokko bubuqqaa'uun ka barbaachisu jira fakkeenyaaf mataa waan kireemni miidhee waan garagaraa miidhe soo sanniin waliin chaalenjii daleen amma gaafii keessan isin adeemsu ija jala na ho'isisaa daa'imaa fi buna walitti makiitii irra dibi daa'imaa fi buna waliin makiitii diddibadhu asirra diddibadhu maqaa waan fayyadamtuu nu himii si himeera amma dawaa forforii dalagee isin argisiisa funyaan kiyyarra gugurraacha qaba anillee laal yoo wanni dhoyisi maleen qaba akkana biduu akkana yoo kataatu taate maa gochuun hin danda'amu waan biraa gugurraacha biraa ta'e immoo kireema deengaddaanas jala dalagee san laaliitii fayyadame ammallee tokko ka'an isinitti mul'isin sorry esafa haysaan agaafattan jechuun kun as keessa jiru ootiin anis baan kiukariin kana haysaa jechuudha kireema deengadda dalagee san maalirraa dalagee haysaa kana takka haysaa kana zafazafee irdii boqqoolloo fi aanan walii daakeetiniin mira ka dalage irdii boqqoolloo harcee boqqoolloo kornistaarchii haysaa kana fi aanan walitti daa'inee diban fuula kee akkana jijjiirama argitanii wallahi alhamdulillah naa ajaa'iba namni hedduun na gaafateyyuu qabaatii qofa yoo fayyadamne maal tahaa homaa rakkoon qaba waan arrii balleessuu nu himi inshallah isiniif hima fuula keetii maal fayyadamtaa wanta akkallee fayyadamu anuma isinitti himu kana malee maal fayyadamu waan biraan fayyadamu baala shaayii jechuun shaayii qixaliidha baala shaayii jechuun maali baala shaayii yookiin shaayii qixalii amma bittan kan sa'aatii hangam ofirra tursiisnaa sa'aatii wanni kun waan nama miidhuu miti haguma sitti tole ofirra tursiisuu dandeettu amma rakkoon qabu hojjedhu naa ergi dhiifama san hin danda'u itti qaraanee akkami shaawarii seennaa shaawarii bishaan bakka shaawarii seenteetti inni gad rifeensi kiyyanii qoqqorxamaa waan nama jedhe kana fayyadamu zayitii haayilaandii maalii zayitii nyaataati mataa caccabu
qurunfudii mataa caccabsaa hin caccabsu qurunfudii mataa yoo irraa dhiifte illee homaa rakkoon qabu. An qurunfudii adda fayyadame hin jennu meeshaa waliin fayyadamta waan ta'eef homaa rakkoon qabu. Innaa chaalenjii viidiyoo itti aanuuni hin jalqabna inshaallah.